Akkam jiru dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'aa tiitoriyaalii akkam baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee namatti tolu jechuudha qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Mata dureen tiitoriyaalii keenya kan har'aa jechuudha fooloowarii feesbuukii keenyaa akkamitti guddifachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Karaa artifishaalitiin namoonni adda addaa maal jedhanii akkana goonee isinii guddifnaa koottaa nu biratti akkana gooneedha. Inni sun gonkumaa hin ta'u. Dhaabuu qabdan jechuudha. Inni sun artifishaalidha. Bu'aallee isinii hin buusu. Isa dhugaatii miti jechuudha. Kan amma isin barsiisuuf deemu kun saayinsii isaatiin jechuudha. Saayinsii isaa eegdanii hojjettaniitiin akkamitti fooloowarii keessan guddisuu dandeettan kan jedhu jechuudha. Fuul koorsa jechuun danda'ama. Guutuu isaa jechuun ni danda'ama waan ta'eedhaaf karaa kanaan jechuudha. Eenyullee sirriitti seera kana eegee hojjete taanaan sababiin fooloowarii isaa feesbuukii irratti hin guddanneef hin jiru jechuudha. Akkuma beektanii feesbuukiin barmiidiyaa keessaa bakkeen onlaayiniin itti dalagamu keessaa isa guddaadha. Sababiin isaa maalinni fooloowaroota guddaa qaba waan ta'eef miseensa guddaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Karaa onlaayiniitiin qarshii dalagachuuf meeshaa ofii gurgurachuudhaaf yeroo ammaatti feesbuukiin baay'ee filatamaadha sadarkaa tokkoffaarra jira. Kanaafuu namni kamuyyuu fooloowarii feesbuukii guddifachuu ni barbaada. Garuu maal jedhanii amma yeroo ammaatti jechuudha iskaamoonni adda addaa maal jedhaa jiru. Koottaa akkanatti fooloowarii keessan isinii guddisna kan jedhudha. Inni sun gonkumaayyuu ta'uu hin qabu. Gonkumaayyuu ani isiniin gorsu jechuudha. Karaa saayintifik ta'een akkaataa isinitti guddifachuu dandeettan kanaaf isinii kenna waan ta'eedhaaf subscribe, like, share, comment gochuu isin immoo hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Okay, kudhan jechuudha. Tippiiwwan kudhan qabadhee dhufee jechuudha. Kudhan keessaa jalqaba irratti kan jiru jechuudha. Optimizing your profile jechuudha. Profaayilii kee jechuudha guutuu taasisuudha. Profaayilii kee guutuu taasisuu jechuun cover fotoo qabaachuu qabaa. Fotoo fuulduraa qabaachuu qabaa. Fotoo sun immoo kan baay'ee nama harkisu. Kan ofitti nama harkisu ta'uu qaba jechuudha. Kan qalbii namaa ufitti harkisu ta'uu qaba. Kan biraa immoo barreeffama gabaabduu jechuudha. Jala isiititti waan profaayilii san irratti yookaan immoo feesbuuk peejii kee irratti hojjettu gabaabsite jechuudha. Gabaabbinaan waan si ibsu lafa kaa'uu dandeetta. Kanaafuu guutuu ta'uu qaba. Optimizing your profile jedhama jechuudha inni kun jechuudha. Inni lammaffaan immoo maa inni walitti fufiinsaan posti gochuu. Walitti continuously posting jedha. Walitti fufiinsaan posti gootaa jechuudha. Yoo xiqqaate torbaan keessatti si'a 3 hanga si'a 5 posti gochuu qabda jechuudha. Amma waan namudate keessa jechuudha yeroo baay'ee maa guddachuu jedha jechuudha. Ani maal godhaa ji'a afaatti, ji'a lamfaatti, ji'a sadiifaatti gaafa tokko posti godhaa. Inni sun bu'aa hin qabu dhugaa jechuudha. Ani garuu akka an godhe isin immoo hin godhina. Maal gochuu qabaa yoo xiqqaate torbaanitti 3 hanga 5 sanii ol ta'uu qabaa jechuudha. Kun xiqqishoo isa xiqqaadha jechuudha. Continuously post gochuu qabda. Yoo post gootanillee maal gootanii sa'aatii dhaabbataa qabaachuu qabdan. Sa'aatii audience namoonni isin hordofan sun feesbuukii irratti itti argaman adda baaftanii sa'aatii san irratti yeroo hundaa sa'aatii san irratti post gochuu dandeettan jechuudha. Asirratti illee mudannoo qaba waan akkana kanaan baay'ee hin beeku jechuudha. Sa'aatii yoo barbaade post godha. Sa'aatii mayaanni naa dhufe sa'aatii manatti tole orma baheetumaan dhimma kiyya post godha. Inni kun immoo feesbuukiin waan akkasiitiif bakka hin kennu jechuudha. Sa'aatii dhaabbataa qabaachuu qabda feesbuukii biratti. Sa'aatii itti post gootu dhaabbataa jechuudha. Yoo san sitti amanaa jechuudha. Yoo barbaade baatee post maal yoo goote inni sus yeroo dhafee akkasitti silaaluu danda'a malee amanummaa sirratti waratu waan ta'eedhaaf yeroo dhaabbataa jechuudha qabaachuu qabda. Akkasumallee immoo dhaabbiidhaan posti gootuu qaba. Ifin jechuudha guyyaa itti posti gootuyyuu iskeejuulti guyyaa ta'ee fi guyyaa dhaabbataa ta'uu qaba jechuudha. Roobii gootee boru kamisa gootee ta'u sun jechuudha wal dhaadha jechuudha. Kana goonaniin am sure wanni ati fooloowarii baay'ee hin arganneef jechuudha. Lammaffaan kana fakkaata jechuudha. Isin jidduudhaan subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Isa sadaffatti dabarraa jechuudha. Kan sadaffatti dabarru immoo qabiyyee ufitti nama harkisu, qabiyyee namni jaalatu hojjechuudha. Qabiyyee namni jaalatu niche jennaan jechuudha. Niche nuti irratti hojjennu
engaging niche lama afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Niichii namni jaalatu, niichii namni comment godhu, niichii namni like godhu ta'uu qaba jechuudha. Akkuma garee yaaduma nutti dhufee godhu taane qabiyyee dura filachuu qabna jechuudha. Namni asirratti maalaan godhaa ture waanuma barbaade filadha. Akka barbaadu educationidha, akka barbaadu fashionidha, akka barbaadu activistidha. Akkuma barbaadu godhaa ture jechuudha. Inni kun gonkumaa ta'uu qabu. Waan irratti hojjettu waan tokko jechuudha. Educationii barnoota irra hojjettu taana waa'ee barnootaa irratti, waa'ee saayinsii irratti hojjettu taana waa'ee saayinsii irratti, bashannana irratti hojjettu taana bashannana irratti. Waan tokko niche jechuudha. Waan irratti hojjettu kasiin ta'u kan namni engage gochuu kan danda'u, kan namni like gochuu kan danda'u, kan namni comment gochuu kan danda'u, kan nama barsiisuu danda'u, filachuu danda'u qabda malee calliftee waliin dhayaa yoo deemte namni kaayyoo kee waan ati deemtu san hin beeku waan ta'eedhaa fi comment siin godhuu like siin godhuu taanaan comment siin godhuu taanaan immoo namoota baay'ee bira gahuu hin danda'u jechuudha. Qabiyyee filatamaa ta'e jechuudha. Qabiyyee kee qabiyyee filatamaa ta'e qabiyyee namni jaalatu filachuu qabda jechuudha. Qabiyyee nama jaalatu filachuun followerii kee dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata jechuudha. Please subscribe gochuu hin dagatiin siin jedha jechuudha. Akkam shaashambaa jedhaa jirra jechuudha. Sadaffaan kana yoo ta'u inni arfaffaan immoo use Facebook ads. Kana jechuun maanni beeksisa qabiyyee kee beeksisi jechuudha. Waan hojjetaa jirtanii adsii fayyadamee yookaan immoo beeksisa fayyadamee Facebookii irratti beeksisa jechuudha. Kun immoo addattuu jechuudha. Barnoota mataa isaa danda'eedha. Garuu ammoo waan xiqqoo keessaa isin tuqamaa jechuudha. Qabiyyee wayii hojjettaa qabiyyee hojjettu san irratti immoo beeksisa akkasii hojjetu Facebookiin hin jira jechuudha. Akkuma wannoo steeppii mataa ofii qabee waan ta'eedhaa fi baay'ee kan nama fayyadudha. Yoo maaliif nama fayyada keessattuu nama ati barbaadde biraan sii gayaa jechuudha. Lokeeshiniin ta'ee, jandariin ta'ee, umriin ta'ee waan ati barbaaddu akka ati filattetti qabiyyee keessan nama baay'ee biraan sii ga'a waan ta'eedhaa fi keessumattuu jechuudha Facebook irratti adii hojjechuun baay'ee salphaa fi baay'ee mijataa kan ta'edha jechuudha. Yeroo tokkotti jechuudha followeroota baay'ee 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 argachuu dandeetta. Doolaara meeqa baaftee doolaara 10,000, 30, 40 baaftee haga 100 baaftee followerii haga 50,000, 60,000 argachuu dandeetta jechuudha. Adii fayyadamuun baay'ee kan mijatuu fi baay'ee akkaataatti followerii keenya itti guddifnu keessaa isa tokkoffaadha jechuudha. Inni biraa immoo leverage in groupidha. Maal jechuudha gareewwan adda addaa keessa seenuu jechuudha. Gruppiiwwan adda addaa jira Facebook kanarratti. Gruppii niichii kee wajjin deemu, gruppii waan ati irratti hojjettu san wajjin deemu keessa seenteetni keessa seenuu otoo hin taane qofa waan taane yaada adda addaa yaada kee kennuu jechuudha. Akka isaan gruppii san keessatti like share siif godhani yaadota adda addaa kee barreeffamaan haa ta'u maaliidhaan haa ta'u yaada ni kennita. Namni yaada kee kana gaafa inni jaalatu jechuudha. Saniin boodatti maal si godhaa deema follow si godhaa jira. Akkasitti maal goota followerii kee guddifachuu dandeetta jechuudha. Akka namni koottaa isinii guddifna akkana isinii goona jedhu suni hin ta'uu jechuudha. Asumaan jala buree wanti isin jedhu barbaadu jechuudha. Jaaffaan jechuudha social media adda addaa irratti beeksifachuudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kenna maal godhanii social media tokko qofa qabatanii taa'u. Social media tokko qabachuun yeroo hundaa gaarantii namaan ta'u jechuudha. Instagramii qabaachuu qabda, LinkedIn qabaachuu qabda, TikTok qabaachuu qabda, YouTube qabaachuu qabda. Kanaafuu profaayilii kee yookaan waan hojjettu kana maal goota hundarrattuu ni beeksifta jechuudha. Maaliif nama bakka hundatti yoo beeksifte followeroonni social media biraa irratti si beekan sunillee dhufanii asitti illee follow si godhan waan ta'eedhaa fi kanaan followerii kee guddifachuu dandeetta waan ta'eef please subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatiin siin jedha jechuudha. Tiitoriyaalii akkaan baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Kun baay'ee alatti tolee jira. Isinitti immoo hagana caalaa akka isinitti tolu abdii isinirraa qaba jechuudha. Kanaaf isin like, share, comment gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Inni torbaffaan immoo maal inni kan jedhudha? Inni torbaffaan immoo namoota followerii gurguddaa qaban wajjin hiriyyummaa uummachuudha jechuudha. Inni torbaffaan namoota followerii gurguddaa qaban, namoota beekamtii qaban, namoota wajjin maal gochuudha? Hiriyyummaa uummachuudha. Kunillee maaliif jechuudha? Namoonni
isa wardofa summaal godhanii dhufanii maal godhanii follow isin godhan jechuudha akkasitti followerii kee guddifachuu danda'an namoota followerii gurguddaa qaban jedhatti koomentii barreessuu like gochuu share gochuun kun maal si godha namoonni sunniin dhufaniitiin akkasi hordofa waan taasisuu fi kunillee maal si godha akkasi followerii guddifattu si taasisa jechuudha adaraa kee ati immoo subscribe like comment gochuu adaraa hin dagatin siin jedha ka obboleessoo inni saddeettaffaan maal inni namoota biraa jechuudha like engagement jechuudha kuni inni saddeettaffaan namoota biraa like comment gochuu yeroo hundaayyuu hin dagatin jechuudha namoonni ati like comment gochuu kun maal godha si hordofa jechuudha si hordofuu qofallee odoo hin taane profiling kee engagement salaalee Facebook namoota biraan si gahaa jechuudha yeroo ati post gootu waan ta'eedhaaf isa kanallee hin dagatini kana goote taanaan jechuudha followering kee sababiin inni hin daballee tokkollee hin jiraatu jechuudha sababiin inni daballee tokkollee hin jiraatu jechuudha kanaafuu maal gochuu hin dagatini subscribe like comment gochuu adaraa kee hin dagatisiin jedha jechuudha inni sagalaffaan give away qopheessu give away jechuun inni yeroo tokko inni ayina agartan jechuudha asirratti yoo isin like goota yoo isin comment goota yeroo ana isin nama kanaan biraan geettani kaardii moobaayilii isinii guutaa kana isinii godhaa kana isinii kennaa waliin jedhan jechuudha kun give away jechuudha waan akkasii qopheessuudhaan maal gochuu ni dandeessa followerii kee maal gochuu ni dandeessa guddisuu ni dandeessa jechuudhaaf give away followerii kee guddisuu keessatti maal taphata gahee guddaa taphata jechuudha kanaafuu give away qopheessuudhaan followerii kee guddisuu ni dandeessa jechuudha kurnaffaan immoo guyyaa guyyaadhaan performaansii kee raawwiin kiyya guyyaadhaa maal fakkaata maaltu gaariidha maaltu hanqina qaba maal fooyyessuu qaba jettee guyyaa guyyaadhaan performaansii kee laalaa deemuudha jechuudha inni kun isa dhumaati jechuudha isin immoo subscribe like comment share gochuu hin dagatinaa isin jedha nagata